Harka fuunee jaalatamtoonni keenya akkam jirtan akkam sa'aatii kana geessan nageenya jaalallee argachuun gammachuun badhaadhinni isiniif haa baay'atu. Hundi keessan warroonni maamila shanan gadaa taatan baga nagaan dhuftan anaa dhufuu isiniin jechuu barbaada. Warroonni maamilan keenya hin taane immoo maamila keenya taatanii subscribe share gootanii mallattoo bilbilaa ishee fakkaatu cuqaasuudhaan olii gochuun dagatina. Guyyaa guyyaan viidiyoon keenya simbira akka ga'u yoo barbaaddan. Kanaaf egaa guyyaa har'aa immoo jireenya dhala namaa keessatti maal yoo goone gara fuulduraatti akka deemnu nuti yeroo hundaa ni hojjenna ni tantaafannaa yeroo hundaa bakka barbaanne ga'uu ni barbaanne jennee yeroo hundaa hojii keenya irratti kaayyoo keenya irratti jireenya keenya irratti ni hojjenna. Kanaaf yoo maal goonedha kan bakka guddaa geenyu kan jennu waliin laalla jechuudha. Jaalatamtootaa fi dhaggeeffattoonni keenya har'a waan addaa waliin sinan agarsiisa. Hundi keessan viidiyoo kana amma dhumaatti yoo ilaaltan waan hedduu akka irraa argattan abdii guddaa qaba. Kanaaf egaa viidiyoo kana yoo ilaaltan amma dhumaatti ilaalutu sinirra jiraata. Chaalenjii addaas ta'uu danda'a. Kanaaf immoo ani jireenya koo keessatti maaloon hojjedhe akkamittiin yoon hojjedhe beekumsaanis ta'uu danda'a jijjiiramaan ta'uu danda'a waan barbaadeenuu akkamitti yoon hojjedhe oddoo guddaa gaa jettanii yaaluu ni dandeessu yaaluu ni dandeenya. Kanaaf immoo har'a immoo wanta addaan siniif qabadhee dhufe. Kanaaf egaa wanta addaa kana hundasaa yoo ilaaltan yoo sirriitti hubattan viidiyoo yoo sirriitti ilaaltan waan bahee sarraa fudhachuu ni dandeessu. Yoo viidiyoon kun sinitti tole namaaf sheerii gootanii namoonni baay'een akka itti fayyadaman gochuu ni dandeessu jechaadha. Kanaaf immoo amma gama ittaanutti dabarraa. Kanaaf waanan sin agarsiisu sirriitti qalbiidhaan dhaggeeffachuutu sinirra jiraata. Amma gaa gama sanattan sin dabarsa turtii gaarii. Jaalatamtootaa fi dhaggeeffattoota keenya amma deebinee jirra jechuudha. Amma hundi keessan akkuma agartan egaa maalan qabadhee sinii dhufe bishaanii fi burcuqqoodha jechaadha. Bishaanii burcuqqoo qabadhee sinii dhufe as keessatti bishaan kun maalidha? Bishaan kun guutuudha jechuudha. Bishaan kun guutuu erga ta'ee booda maalidha? Utuu waan tokko asirratti itti daballe burcuqqoon kun nuu qabachuu danda'a yookaan immoo burcuqqoo kanarratti bishaan otoo daballe fudhachuu danda'a. Maal ta'a? Irra yaa'a jechuudha. Garuu immoo osoo bishaan kun hir'oo ta'e yookaan immoo otoo bakkee kana ta'e otoo bishaan kanarratti daballe maal argachuu dandeenya? Bishaan sanatti amma itti guututti itti deemuu ni danda'a. Kanaaf hundi keenya immoo jireenya kee keessatti yeroo hundaa hojii kee keessatti yeroo hundaa jijjiirama kee irratti ati akka bishaan kanaatti yookaan immoo akka of guuttee deemteetta yoo ta'e oddootti dabaltuun qabdu jechaadha. Maaliif bishaan kanarratti otoo bishaan tokko dabalte wanta gannamuuf faayidaa hin qabu jechaadha. Irra yaa'ee gannama jechaadha. Atis immoo jireenya kee keessatti yeroo hundaa sammuu kee hin danda'an baay'iftee yeroo hundaa namoota biraa nan barbaachisu jettee baay'iftee akka bishaan kanaatti guuttee yoo bishaan kun itti nam'u maal ta'a? Ni gannama malee faayidaa biraarra ooluu jechuudha. Jaalatamtoota keenya yeroo hundaa namoonni baay'een maalinni jireenya isaanii keessatti sammuu isaanii barachuu dhiisuudhaan wantoota namni jedhu fudhachuu dhiisuudhaan sammuu keenya maal goona? Guunnee ni deemna jechaadha. Wanta biraa hin fudhannu namoota irraa hin qooddannu maal goonaa sammuu keenya guunnee deemna. Namarraa waa tokko yoo hin fudhanne yoo hin baranne beekumsa namarraa yoo hin qooddanne maaliif booda kufaatiin keenya akkuma bishaan sun guutee gannamu sammuun keenyas immoo guutee gaafa kophaa keenya deemu maal taana? Ni kufna jechaadha. Kanaaf namni tokko jireenya isaa galmaan ga'uudhaaf bakka barbaade ga'uudhaaf guddachuudhaaf jijjiirama gaarii fiduudhaaf kophaa isaa deemuu osoo hin ta'in barachuu dubbisuu namoota wajjiniin walitti dhufeenya godhachuudhaan bakka barbaade ga'uu ni danda'a jechaadha. Yeroo hundaa ati sammuu kee yoo guutta ta'e wanta hin taaneen yoo guutta ta'e namarraa waa tokko yoo hin fudhattu ta'e maal taata? Sammuun kee guutee hin burjaajaa jechaadha. Namoonni akkamittiin akka guddatan namoonni akkamitti akka jijjiiramanii fi namoonni immoo bakka wayii akkamitti akka ga'an dubbisuudha. Namootaan walitti dhufeenya godhachuudha jechaadha. Namootaan walitti dhufeenya yoo godhatte yeroo hundaa maal sammuun kee ni bal'ata. Yeroo hundaa maal ati beekumsa dabalachuuf ni tattaafatta. Gaafa dabalatte sammuun kee ni bal'ata. Wanta gaariirree uumuu ni dandeessa. Kanaaf kophaa kee akkuma burcuqqoo keessatti bishaan
yoo hir'uu ta'e yoo itti dabalame ni dabalataa jechuudha. Nutis immoo sammuu keenya keessatti waa tokko guutuun dura maal gochuutu nurra jiraata? Deemnee barachuu, dubbisuu, namootatti dhiyaachuu, namoota waliin walitti dhufeenya godhachuudha. Wanta tokkoon sammuu kee hin guutiin akkuma bishaan sanaatti guuttee yoo argamte ta'e yeroo hundaa kufaateetu sirra ga'a. Yeroo hundaa nan beekaa hin baay'isi. Yeroo hundaa namoota hin caalaa hin baay'isi. Yeroo hundaa sammuu kee akka bishaan sanaatti guutuu hin baay'isin. Maal gochuutu sirra jiraata? Yeroo hundaa fudhachuu hir'isuutu sirra jiraata jechaadha. Yoo hir'ifte yoo irratti dabalatte ni fudhatta. Yoo irratti guuttee deemte ta'e yeroo hundaa sammuu kee guuttee deemte yoo ta'e wanta tokko irratti dabaluudhaaf si rakkisa akkuma bishaanii jechaadha. Bishaan sun irratti gannamnaan maal godha? Faayidaa qabeessa otoo hin ta'in faayidaa dhabeessa jechaadha. Atis immoo yeroo hundaa sammuu kee wanta tokkittiidhaan guuttee deemte yoo ta'e yoo hir'isuu baatte wanta gaariidhaan yeroo hundaa namoota yoo dhiyaachuu baatte namarraa yoo barachuu baatte namoota yoo hordofuu baatte namoota ati hordoftu immoo namoota akkamii yoo beekuu baatte maalinni duubni kee kufaatiidha. Wanta faayidaan qabne irratti kuftee haftaa jechaadha. Jaalatamtootaa fi warroonni shanan gadaa tuubiidhaaf haaraa taatan irra deebi'uudhaan sabiskiraayibii sheerii gootanii maamiltoota keenya taatanii yeroo hundaa maaliif viidiyoon keenya guyyaa guyyaadhaan kan hojjennu akka isin bira ga'u yoo barbaaddan olii gochuun dagatinaa isinin jechuu barbaanna. Kanaaf egaa nutis immoo yuutuubiin kun kan keessanii waliin taanee jijjiirama gaarii fiduu waa'ee ilaalchaa jijjiirama akkamittiin gara fuulduraatti jijjiirama bira ga'uu dandeenya guddanna waliin taanee tokkummaadhaan wal guddisanii jedhu guyyaa guyyaan irratti barachuu viidiyoo waliin hojjechuu dandeenya. Yaadni keessan haala kanaan hojjechuu qabdu yoo jettanis immoo koomentii irratti nu barreessitanii nutis immoo koomentii keessa waliin hin deemne jechuu barbaanna. Kanaaf waliin taanee wanta isin hin taane wanta balleessine yoo taate koomentii irratti nu barreessaa isinin jechuu barbaanna. Hundi keessan egaa nageenyi jaalalli gammachuun bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu jechuu barbaanna. Kanaaf yeroo hundaa koomentis barreessuun dagatinaa laayikii gochuus immoo dagatinaa. Laayikii yoo gootan nu jajjabeessitu jechaadha. Faayidaan isaa kanadha. Hundi keessan immoo sabiskiraayibii mallattoo diimtuu ishii qabdugaa tuquus hin dagatinaa. Kaffaltii wanta hin qabneef jaalalli gammachuun argachuun isiniif haa